Okay, akkam jirtu. Nagaa rabbi isiniif haa baay'atu. Guyyaa har'aa kanan qabadhee isiniif yaadde dhimma baay'ee bareeduuf isin fayyadu tokkodha. Innis waa'ee Upworkidha. Upworkitti anillee dhiyeenyadha kanan join godhee hanga ammaatti maamila baay'ifachuu irratti xiyyeeffadhee jira malee garii addaa irraa argadhee hin jiru. Garuu namoonni baay'een waa'ee Upworkii sirriitti waan hubatan natti hin fakkaanne. Upworkiin platformii clientii fi freelancerii kan walitti fidudha. Kana jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf ani hojii hojjetamu tokko nan qaba yoo ta'e yookaan kaampaanii kiyyanii qaba yoo ta'e ani Upworkii kana irratti dhaqee register godha. Inni hojjetus inni ogummaa sana qabus inni professionii waan sana qabus just dhaqee tochirratti dhiigalma lamaanuu kan hojjechiisus kan hojjetus lamaanuu Upwork irratti akkaawuntii qabaachuu qaba jechuudha. Inni jalqaba. Erga kana jedheen booda Upworkiin platformii akkamiiti? Platformii simply namni kamiyyuu akkuma TikTokii yoo barbaade rabsoo yoo barbaade waan barbaade barreessa irraa beekumsa yookaan immoo qarshii argachuu danda'udha kan jedhu no. Skillii kan gaafatu sirriitti beekumsa ta'e expertii eeriyaa ta'e irratti professionii kan taatan kan isin qabatanii dhiyaatan bakka wal dorgommiiti bakkisu. Bakka wal dorgommiiti malee bakka itti namni akkuma barbaade yookaan callisee saba CV isaa jira kan yookaan sababa akkaawuntii isaa jiratti baneef kan namni qarshii argatu miti. Itoophiyaa keessatti ni hojjetama eeyyee sirriitti hojjetama. Namoota qabatamaadhaan ani yoon fayyadamuu dhaabadhe namoota sirriitti fayyadamanii irratti hojjetanii argatan baay'ee nan beeka waan ta'eef. Sana ta'uudhaaf argachuudhaaf yookaan immoo sanarraa hojjechuudhaaf garuu ogummaa waan tokko qabaachuu danda'uuti qabaattu. Ogummaa gahaa ta'e tokko fakkeenyaaf neetworkii yoo ta'e neetworkii irratti sirriitti, software injineerii yoo ta'e software injineerii irratti akkasumas illee translaatorii yoo taatan translaatorii sigaa cimaa ta'uusaa taatanii dorgomaa ta'uu qabdu. Bakka tokkotti specialize gootanii booda bakka sana irratti baatanii waa'ee keessan gaafa ibsitan proposala keessan gaafa galchitan namni akkasiin hojjettanii fi barbaade isiniin kontaaktii godha isin waliin haasaa sanaa waliin hojjettuu fi qarshiin isinii kaffala. Kana jechuun namni Upwork irratti ba'u tokko nama salphaa yookaan immoo nama callisee akka hin taane beekuu danda'uuti qabaatu jechuudha. Upworkiin akkaawuntii erga bantanii Upwork keessa irratti erga CV keessa sirriitti karaa biroo Upwork irratti wanti isin barreessitan hundinuu CV keessan curriculum vitae keessanidha jechuudha. Waa'ee keessan kan ibsu jechuudha. Sanaa booda namoonni achirraa arganii isiniin haasofsiisu, isin waliin hojjetu gara fuulduraatti profaayiliin keessan itti fudhachaa deema. Tooftaa isin fayyadamuu godhaa qabaattaniif anillee nan godha jedhee kan namni yaadee jiru maalidha? Namoonni yeroo gara Upwork irratti dhuftan jalqaba kanarratti hanga profaayiliin keessan work history keessan hanga isinii guddatutti maal gochuu danda'uuti qabaattu? Doolara xiqqoodhaan yoo hojjettan isiniif gaariidha. Sababiin isaas beekumsa qabdan kana namootaaf gaafa share gootan, beekumsa qabdan kana namootaaf gaafa dabarsitan birrii xiqqoodhaan yoo ta'e jalqaba kanatti namoonni isin fudhatu. Because cost minimization eenyuun jibbu dhaabbanni kamiyyuu jibbu namni dhuunfaa kamiyyuu jibbu. Plus quality ta'e akkuma jirutti quality qabaachuun akkuma jirutti ta'e cost minimizationis dhaabbanni kamiyyuu namni dhuunfaa kamiyyuu jibbu. Kanaaf hanga isin danda'ametti doolara muraasaan hojjechaa work history keessan gaafa gabbifachaa yookaan experience keessan gaafa guddifachaa babbaraa deemtan ol kaafachaa deemtu jechuudha. Kanaaf hanga 7K hanga 8K hanga 10K ijoolleen hojjetan jiru Itoophiyaa keessa. Kanaaf jabaadhaa hojjedhaa. Beekumsa tokko fakkeenyaaf graphics design dhawate graphics design irratti baay'ee goboozii taatanii hojjechuu danda'uu qabaattu. Software developer yoo taatan software developer cimaa ta'uu qabdu. Network yoo taatan network irratti baay'ee cimaa ta'uu qabdu. Sirriitti maal akka hojjettan beekuu danda'uuti qabaatu. Bakka sanarratti baay'ee expert ta'uuti qabu jechuudha. Erga sana asirratti hojjechuun baay'ee salphaa ta'a. Baay'ee salphaa isin ta'a. Yoo kana hin taane garuu maaltu ta'a jechuudha? Callistanii akkaawuntii bantanii namni akkaawuntii sana isiniif ilaalu hin jiru. Attractivis miti. Experience gaas bareedaa isin qabdan fumaa bantanii jechuudha. Wanti isin earn gootanii jiru. Wanti isin gain gootanii jiru. Kanaaf maal gochuudha danda'uuti qabaattu? Wanti isin beekuudha qabdan update of godhaa,
CV keessan sirriitti achirra galchaa, work experience keessan achirra galchaa, sirriitti maal hojjechuu akka qabdan plan godhadhaa. Sanaa booda namoota kanan dura muuxannoo qaban tokko tokko immoo kontaaktii godhaa. Namoota sanarratti yeroo dheeraa hojjetanii qarshii argachaa jiran ogummaa garaa garaa irratti. Ijoollee teekiloo qofa miti Upwork irratti kan hojjetu. Ijoollee teekiloo qofa miti. Raayitingii kan danda'an hojjechuu danda'u. Namoonni translationii danda'an hojjechuu danda'u. Afaan Oromoo, Amaarik, Tigireenyaa, whatever waan kamiyyuu namoonni danda'an hojjechuu danda'u. Kanaaf ijoollee teekinooloojii qaban yookaan immoo kompiitar saayinsii, IT, injineeringii qofadha yoo jettan sana qofa miti. Namni profeshinii qabuudhaan achirratti ba'ee wal dorgomee injifatee hojjechuu danda'a. Kanaaf of qopheessaa. Addunyaan biiroo keessa taa'anii hojjetan hafuutu jira. Dhugaa isinitti hima. Dhaloonni amma hojjechaa jirtanis akkasuma barachaa jirtanis akkasuma trade off godha. Warra amma addunyaa hojii keessa jirtanis akkana trade off godha. Dhaabbata tokkoof qacaramanii biiroo yookaan immoo waajjira tokko keessa qofa bakki ta'an hafaa jira. Chaaptarii isa cufamaa jira. Anywhere, anytime hojjettanii bakka isin argattan almost jalqabeera itti mobalachaa deema. Kanaaf jabaadhaa, irratti xiyyeeffadhaa, hojjedhaa, eeriyaa tokko irratti baay'ee specialize ta'a, eeriyaa sana irratti ga'umsa qabaadhaa, waa'ee waan sana yerootti dubbisaa ga'umsa qabaadhaa, certified ta'a, certificationii adda addaa fudhadhaa, online certification, free certification adda addaa collected itti godhaa, beekumsa waan sana certification fudhachuu qofa immoo osoo hin taane beekumsa waan sana walitti qabadhaa, gahaa ta'a, of qopheessaa. Addunyaan kan warra qophaa'eeti waan ta'eef jabaadhaa isiniin jedha. Har'a waa'ee Upworkiidha. Warri yuutuubii kiyyaaf haaraa taatan gara yuutuubii kiyyaatti kootaatee subscribe godhaa. Yeroo dheeraatti beekumsa adda addaa wantootan dhagahe, wantootan dubbise, wantootan hubadheera share isiniif godhaa. Isinillee subscribe gochuu hin dagatinaa. Hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatinaa. Kun wantootatti qarshiin baastan subscribe gochuuf, share gochuuf, like gochuuf qarshiin baastan. Please yeroo gaarii nagaan tura.